sirbiniin ani YouTube irra kaa'ee hin jiru. Namuma fakkeenyaaf kilippii naa hojjetu takka YouTube channel qabaata tokko gizee irra kaa'ee hundi fuudhee irra kaaya. Haala kanaan deemaa ture jechuudha. Singaafatan hayyama singaafatan akkuma fedhan godhan isaanuma kafaltiisan fudhata sanuu koopii garagaraati quality ati itti laffaatee hojjatte sanillee namni arku jechuu hojiin kee bada tahaa deema. Sanirraan nuti ka argannu jechuu sirba yeroo hojjanne YouTube irra keenya san booda koomii fi arraba ka argannu. Namni hamileellee nuuf kannu hin jiru. Takka yoo taate namootuma akka walitti dhiyaannu malee sila akka namoonni discourage nama godhuun keessattuu an qaatan dhiise garuu na jabeessee akkaan moor hojjedhu na godhee yoo nama cimaa taate ati akka hedduu hojjetta nama immoo hamileen cabee duubatti deebi'us hedduutu turees jiras jechuudha. Kanuma jechuun wanni nuti argachaa ture tokkoffaa wanni akka nama biraatti hin laalamneef waan kana namoota biraa caalaa Oromootu laaluu qaba dura. Oromoon subscribe godhuudhaaf ati YouTube ifiifuu YouTube channel qabaachuu qabda. Yoo hin qabaanne hin dandeessu bar. Signing gooteeti oggoo active taate subscribe goota. So namoonni keenya hedduun useetuma laaluu malee subscribe godhuudhaaf channel hin qabu. Jarri biraa ni qabanii wantoota garagaraa irratti dabarsu waa post godhatu achirratti galiillee argatu. Ani wanniin jechuu barbaadu ummata keenyaan kan karaa YouTube channelin support nu godhuu barbaadan amma banee dhi'uma tanaan banee waan addaatiin argee faayidaa addaa artistootuma Oromootu jechuu kanarratti jajjabeessuu barbaada. Yoo sirba baasne achirra namaaf kennuurra banattee barsiifattee karaa live videos haa ta'u karaa garagaraatiin promote godhattee ummata keenya na bira dhaabbadha. Immoo ummata keenya kana educate godhuu qabna, barsiisuu qabna, nuti barsiisuu qabna. Komachuu qofa miti. Deebinee ammaas mootummaanis maanuun gargaarre maal qofa miti. Nutu akka artistootatti dura ummata barsiisuu qabna. Maali YouTubein akkamitti nu support nu godhuu danda'an banachuu qaban, subscribe godhuu qaban, laaluu qaban, share godhuu qaban, hagamta akka laaluu qaban. Commercial idduu dhufa sanfarraa nuuf kaffalama. Namni skip godhaa bar advertisement san skip godhaa miti akka hin gooneewu himuufii qabna. Yoo san skip goote siifuun kafalamu duraan dursee so obsaan laalanii kana hunda namoonni biraa ni beekan ta'a keenya hedduun hin beeknu kana himne akka galiin sanuu nuu lakkaa'amu suni gargaarsa tokko. So amma hogguu yeroo muraasa qabaa waan barbaachisan goote maallaqa gaariitu siif dhufa. Nama asirraa ji'atti $3,000 nyaatuun beeka. Ijoolluma artistiin taane jechuudha. Waanuma namni godhu achirra kaayuudhaan takka ammoo waan garii hojjetanii achirra kaayuun namni dhaqee ilaalu hedduu jira. Fakkeenya tokkoon isin hima amma Abrahaam Raayyaa nama meeqa qaba achirratti 90 fi 90 fi wayimi. Ijoollee biraa jira gaamma tanuma waan xixiqqoo hojjete dhi'uma tan eegalte taniin an beeku almost $200,000 warra qaba. Meeqa argatu? Argite hedduu irratti hojjetan jechuudha. Biziif godhanii nama barsiisanii post share maal godhan namatti himaa namatti erga akkas ta'uu qabna nullee dhiibbaa godhuu qaba namni keenya hin hubannee fi hagaraa YouTube'itiin nu gargaara. Dhi'uma tana banee sirba kiyya kaniin ani wantira save godhee qabu kaayee jechuu namni osoo singaafatin waan kee itti nyaachaa ture yeroo deebisee YouTube community claims godhu akkam waan khiyya post gooti sirba kanko haamata meeqa itti nyaate kaniinan kaayo gun kaayo claim na godha eenyutu akkas godheemmoo sitti fida namni san nama ati beeytu nama ati kabaju akkamitti dhiifama na gaafatu qaba naaf kafaluu qaba osoo jettu sirbuma keetiin report si godha sanimmoo dhiibbaa biraa sirratti fidaa jechuu achirratti so namoota akkanaatu jira kanallee namni keenya akka waliif hubatu ummata keenya immoo waa'ee aartii fi kana irratti aartistiin mataan keenya hedduu barsiisuudha qabna keessafu young generationii amma dhufaa jirtu qeerroon fi qarreenis waan hedduu keessa dabartee ijoolleen tun entertain if godhuullee goosu akka godhanillee nuti godhuu qabna jechuudha yeroo mara rakkoo qofa osoo hin taane enjoymentii baruu qabna nuti akka addunyaa biratti wal cinaa oofaa jechuudha kanas numaatu barsiifata kanuma kanan wanni jiru akkaatu jettee namni dhufee isa support goona
maal goonaa qofa osoo hin taane is entertainment ifiin gammachiisaa akkuma inni jedhu waan hedduu qabxii gaggaariidha dubbate sanii gama ispoonseraatiin immoo rakkoo hedduu jira biyya keenya keessa ispoonsera namaaf godhuun nama beekuun warri ispoonseraa godhus liinkii biraa qaba warreen isaanuma kanaa'u jaaree ajajuu jira kanaaf ani hin gaafadhusi waa hedduu waan hin argeef especially dhiiraa fi dhalaa idduttuu garaagarummaa jira ispoonserri yeroo dhiirri gaafatu fi yoo nama hundaaf gale yeroo dubartiin gaafattu garaagarummaa jira sacrifice biraasi gaafata saniif jecha maali ni cufta kana maal finjaa dubartoota hedduudhaan arki filmii garagaraa irratti qophees taalantii ajaa'ibaa warra qabu jechuudha dubartoota keenya laaleen ajaa'ibe hogguu teenyee haasoynu waa'ee ispoonsera irratti خلاص ni booyan jechuudha wanti isaan gaafataman waa argatuudhaaf qaanyiidha hedduu nuti dhiibbaa hedduu akka dubartoota nu jira karaa ispoonseraatiin karaa dhiiraatiin nurra wayyaadha isin kanaafuu nuti hin gaafannu dubartoonni ispoonsera nu godhan yoo jiraatan akka dubartiitti ni gaafan dhiirammoo hin gaafan laki ispoonserumaa goonaa nuti dhalaan immoo wali gurmooyineeti goona akkam jetta kanaafuu nuti yoo wal jaarre jechuudha akka artistitti yoo cimnee baandii garagaraa jaarrannee laayinsensii waan kanatti hojjennu goonee waltahiinsi jaarumsi nu kasirriin jiru bara artistoota hedduu amma waan asitti argu waan hedduu fofokkotaa tokkoon arkaa jechuudha eenyutu eenyu beekaan namni artistiin tokko saksiid ta'u malee taalantiin isaa maal qofaanii miti waan hedduu wal qabata siyaasaa wal qabata akka wal beekanii wal qabata hundi gaafa hafuu dhufa garuu wal kabajna artistoonni waan ta'eef ni kaayyanna nuti akka namoota akka ummataatti normally wal hin dubbannu kan hunda argaa jirraami jabaachuu qofa nu feesisaa irra aannaa jechuudha yoo nuti wal jaarre ispoonseraa'uu hin gaafannu Itoophiyaa keessa qofa ka ispoonsera gaafatan except for wantoota addaa waan gurguddaa biraa waan biyya laalchisu maal kana yoo taane akka artisti as qofa bara artistiin ka mootummaa sadaqaa kadhatu dhugaasitti ibsiniti dhugaa if dandeenye nuti akka warreen artistoota biyya biraa yoo taane tokkummaan san jiraate ni goona wanni xiqqoo dhiibbaa qabu gara siyaasaa kana ni jirti sanis cabsinee numa baana yoo wal taane kana waan ta'eef kanumarraa dubbataa ooluun waan nama jibbisiisaan hin fedhu dhugaa dubbatuudhaaf haa jabaannu guyyaanis ayyaana isin ganaa ijoolleedha waan hedduu tokko godhuu dandeessanii jabaadha daawwattoota keenya mana keessanitti kan daawwachaa jirtan OMN ijaaf gurra ummataati guyyaan guyyaa ayyaanaati irra deebinee ammas baga ayyaana qilleetiin isiniin gahe jecha sagantaan teenya gama dhumaa achi deemtee jetti waan takko muni feesisa jettutti meeshaa jennu akkam jettan daawwattoota keenya sagantaan teenya ayyaana qillee ammas akkuma itti fufteetti argamti kan akkanatti uffata aadaatiin na bareeche mana uffata afran qallooti bakkitti argamu boolee Mikaa'elitti argama yoo feetan bakka isin feetanitti biyya alaattis biyya mana keessattis akkasii miti bakka hundattuu akka fedhii keessanitti ni argattan isiniin jecha guyyaa irraan tan akkanatti na bareecheeti jira sagantaan teenya akkuma itti fufteetti argamti turtii gaarii nu wajjiniin godha sagantaan teenya daawwattoota keenya gama dhumaa achi deemteeti jirti meel jaareedga bakka guddoo kana qabatee waan guddaa waan dhalootaaf ta'u hegeree boruutiif waan guddaa hojjechaati jira yaareed gama dhumaatti mee maal yaaddee kana booda hoo maaltu jira fiilmiin sanis hin irraanfatin fiilmii sanis waan biraatis itti daddabaliiti fiilmiinis dhumaa jirti amma garuu wanta kanatu biziina godhe deddeebi'aan ture Shimallis obbo Shimallis Abdiisaa maal jedhe kantiibaa magaalaa Buraayyoo obbo Salamoonis mucaa kana Shimallis sirriitti understand na godheera jechuun namni understand si godhu hin jiru amma fakkeenyaaf ati akka sana hojjedhaa jettee itti himnaani akka sana gaariidhaa sin jedhu garuu yaanni kee biraa taanaan kan dhuunfaa kee taanaan understand sin godhani akka wannoo jechuu qabda ani immoo akka wannoo waan hin taaneef waggaa tokkoon deddeebi'e Maalini Oromiyaa hojii barbaaddi malee akkaataa hojiin hin barbaadu akkaataa hojii ani bineensan jaaladha artiin jaaladha artiitti maal hojjetamu qabaa nan beeka waa'ee bineensa waa'ee gumsa naannooti maal hojjetamu qabaa nan beeka maaliif nan jaaladha yoo jaalatte immoo jaalalaan hojjeta kanaaf aadaa irratti nama aadaa isaa jaalatu taa'u qaba turizimii irratti nama turizimii isaa jaalatu eegumsa naannoo irratti namni bosona faa
bineensa fa'aa maal fa'aa kan jaalatu malee waan barattee fi fedhii malee waan hojjetaniif aartii Oromoo maali Oromoon guddanne turizimiis maalis nu faanas mari'achuu qabu ni beekna waan addunyaa barbaadus maalis jechuun